nu waliin buli galgalaa'iraati guyyaanis dukkanaa'uuf eegaleera'oo wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 29. Aduun Dhihuu Geese nu wajjiniin bulee hirruu keessa keenya kutuuti ilaalee ifama keen gaarii gooftaa mana keenya Yerusaalemitti deebis kaachoo keenya. Aduun Dhihuu Geese nu wajjiniin bulee hirruu keessa keenya kutuuti ilaalee ifama keen gaarii gooftaa mana keenya Yerusaalemitti deebis kaachoo keenya. Soda guddaadhaani baay'ee jeeqamaani iyyeessaa fakkaate isaaniin hordofte dhoksaa dubbii keetii kan itti mul'iste iyyeessaa fakkaate isaaniin hordofte dhoksaa dubbii keetii kan itti mul'iste. Si arguun dandeenye dadhabeeti keenya beelofnee dheebootee jirti lubbuun keenya ati nutti agarsiise daandii isaa jireenya beeloftee dheebootee jirti lubbuun keenya ati nutti agarsiise daandii isaa jireenya. Arjummaa keetiini nurraa damba'iine akka yakka keenya otoo hin ta'iine arjummaa keetiini nurraa damba'iine. Aduun Dhihuu Geese nu wajjiniin bulee hirruu keessa keenya kutuuti ilaalee. Ifama keen gaarii gooftaa mana keenya
kadhannaa